Seera qabeessummaa illee addunyaa walii galtee Itoophiyaa fi Somaalilaandii irratti mariin geggeeffamee jira. Aadde Keeriyaa Ibraahim dabalatee qondaaltota ol'aanoo duraanii lama miseensummaa irraa geggeessanii jiran. Keeniyaan humna elektirikii lammiilee ishee fayyadaman keessaa 11 Itoophiyaa irraa kan dhufu ta'uu ibsite. Kawaalaa Cuqqaalaatti abbootiin amantaa 4 hidhamtootaan ajjeefamuu manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa beeksifte. Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa naannoo Amaaraatti konkolaattota 2 hidhattootaan jalaa fudhatamuu ibsame. Miseensonni humna galaanaa yeroo kamiyyuu caalaa ergamuuf qophii ta'uu ibsame. Ashama harka fuunee daawwattoota kabajamtoota YouTube chaanaalii keenyaa oduu bal'inaan. Seera qabeessummaa idilee addunyaa fi fudhatama waliigaltee hulaa galaana Itoophiyaa fi Somaalilaandii gidduutti taasifame irratti mariin geggeeffamaa jiraachuu ibsameera. Waltajjichi qopheessummaa Inistituutii Seeraa fi Haqa Federaalaa kan qindaa'e yoo ta'u, Pirezidaantiin itti aanaa mana murtii waliigala federaalaa Abbabaa Lambaayilee itti aanaa Daayirektara Inistituutichaa Ambaasaddar Daggafa Bulaa dabalatee dhaabbileen haqaa garaagaraa fi keessummoonni biroo irratti argamaniiru. Dhaabbatichi qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin ta'uun dhimmoota faayidaa balleessaa kabachiisan irratti qorannoo geggeessuu fi hubannoo kan uumu ta'uu Ambaasaddar Daggafee Bulaa dubbachuu tooy gabaaseera. Ministeerri dhimma alaa fi tumsa idilee addunyaa Somaalilaandii ibsa tibbana baaseen waliigaltee kana hojiirra oolchuuf hanga ammaatti koree teknikaa garee ogeeyyii seera idilee addunyaa fi gareewwan gorsaa adeemsa hojiirra oolmaa waliigaltichaa tumsan hundeessuu ibsuun ni yaadatama. Adda bilisummaa uummata Tigraay Abuut walgahii kaleessa Guraandhala 23 geggeesse hordofee qondaaltonni paartichaa ol'aanoo yeroo waraana waggaa lammaffaa dura geggeeffametti to'annoo mootummaa federaalaa jala turan irratti murtoo garaagaraa ibsaniira. Paartichi ibsaa har'a baaseen akka beeksisetti qondaaltonni ol'aanoon Abuutoo duraanii kan ta'an Aadde Keeriyaa Ibraahimii fi Aadde Muluu Igzaabeer dhimmoota diinaaf harka kennachuu fi iccitii dabarsinee hin kenninu jedhu geggeessuu ibsuun himan. Haaluma kanaan miseensummaa irraa guutumaan guututti akka geggeeffaman murtoon dabree. Gama biraatiin bara 2020 keessa waraanni yeroo eegalamu hoggantoonni hidhamanii turan Addis Salaam Balaayinaa Abrahaam Takistee Salamoon Kidaanee Atisbahay Araggaawu Kiroos Hagos Raadiyoo Biraanuu ammoo paartichatti deebi'anii itti gaafatamummaa duraanii akka tajaajilan murtoon dabre. Keeniyaan humna elektirikii lammiilee ishee fayyadaman keessaa 11 Itoophiyaa irraa kan dhufu ta'uu ibsite. Keeniyaan humna elektirikii Itoophiyaa irraa argattu sadarkaa ol'aanaa dabaluu ishee miidiyaan Business Daily Afrikaa gabaaseera. Keeniyaan bara dabree baatii amajjii irraa eegalee humna elektirikii Itoophiyaa irraa meegaa waayitii 200 fayyadamuu kan eegalte yoo ta'u, waggaa sadii hin guunne keessatti dachaa dabaluun meegaa waayitii 400 bitachuuf karoorfachuu gabaafameera. Dhiyeessinni humni elektirikii Keeniyaa Itoophiyaa irraa argattu kun daran murteessaa ta'uu fi ji'oota hangootti humni elektirikii dhiyeessitoota biyya keessaa irraa argattu haalaan yeroo hir'atu baay'ee kan gargaaru ta'uu gabaasni kun ibseera. Keeniyaan humna elektirikii argattu keessaa harki 40 ji'ootermaalii, harka 24 humna bishaanii, harka 17 ammoo humna qilleensaa irraa ta'uu kan eere gabaasichi sadarkaa 4ffaa kan qabatu ammoo humna Itoophiyaa irraa fudhatu ta'uu ibseera. Keeniyaan Itoophiyaa irraa dabalataan Yugaandaa irraatis humna elektirikii dabalataa bitachaa akka jirtu eerameera.
Naannoo Oromiyaatti godina Shawaa Bahaatti Kawaalaa Cuqqaalaatti barsiisaa amantaa dabalatee abbootii amantaa 4 hidhattootaan ajjeefamuu manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa beeksifte. Abbootiin kunniin kibxata dabre hidhattootaan butamanii erga fudhatamanii guyyaa tokko booda ajjeefamuu kan eere ibsichi waa'ee eenyummaa hidhattoota kunneenii ifatti eeruu baatus miidiyaa mana amantichaa garuu ajjechaa kana kan raawwate hidhattoota 5 jedhee waame. Biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa ibsa kaleessa baaseen ajjechaa abbootii kanaaf kan gaafatamu humnoota 5dha jedhee eeruu qaama nageenyaa fi poolisii dhaqqabee hordofee tarkaanfii fudhatamaa jiraachuus ibseera. Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa naannoo Amaaraatti konkolaattota 2 lakkoofsa gabatee isaanii 5 duwwaa 28 duwwaa 26 fi 5 duwwaa 28 30 ta'ee humnoota hidhattootaan jalaa fudhatamuu beeksiseera. Eenyummaa hidhattoota gocha kana raawwatan ifatti kan hin ibsine waldichi taateen kun gurraandhala 14 bara 2024 raawwatamuu eereera. Konkolaattonni kunniin hojii namoota waldichaa hojjechaa jiru gargaaruuf gara godinaalee Gondar Kibbaa fi godina Kaabaa osoo deemaa jiranii godina Goojjam baha magaalaa Mooxaa irraa iddoo kiiloo meetira 30 fagaatee argamutti hidhattoonni jalaa fudhatamuu ibsan. Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa gochaalee konkolaattota kana fayyadamuun raawwataman kamiifuu itti gaafatamummaa kan hin fudhanne ta'uu fi hidhattoonni konkolaattota kana fudhatan akka deebisan dhaameera. Miseensi raayyaa humna galaanaa yeroo kamiyyuu caalaa ergamaaf qophii ta'uu humni galaana Itoophiyaa beeksise. Bakka bu'aan ajajaa ol'aanaa humna galaanaa Riirii Adamiraal Naasir Abbaa Diigaa raayyaan humna galaanaa farreen nageenyaa irratti tarkaanfii fudhachuu kabajaa biyyaa bu'uuressuuf irratti gahee ol'aanaa raawwachaa jira jedhan. Teknooloojiiwwan loltummaa ammayyaa'oo madaqsuun humna galaanaa cimaa ijaaruu fi yeroo faana tarkaanfachuu hojii itti fufiinsa hojjetamuu qabu ta'us ibseera. Itoophiyaan jalqaba baatii dabre keessa Somaalilaandii waliin waliigaltee galoo galaana Edan irratti humna galaanaa cimaa ijaaruuf ishee dandeessisuu mallatteessuun ishee ni yaadatama. Somaalilaandii ammoo ibsa tibbana baaseen waliigaltee kana hojiirra oolchuuf hanga ammaatti koree teknika garee ogeeyyii seera idilee addunyaa fi gareewwan gorsaa adeemsa hojiirra oolmaa waliigaltichaa tumsan hundeessee gara Itoophiyaa erguudhaaf ibsee jira. Daawwattoota kabajamtoota YouTube chaanaalii kennaa oduu amma qabannee isiniif dhiyaanne akkanuma hanga oduu biraatiin wal deemuutti nagaan nu tura. YouTube channel keenya subscribe, like, share gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa akka mooraalii argannuuf isin jenna. Nagaan nu turaan affeerraa kenna.